Yoo ammatti koota tenerra laalina ani baay'ee nama critically dhaan very critical person haquma isin hima ummanni keenya ofii uf dagate sadarkaa kanarra geenne calqabumarraa gaafa Dr. Galma nabichi san ka ummata keenya harkaa miila cire minilik gaafa seenu guyyama gaafa sanirraa calqabe minilikiin faarsuun cabale dalqabe Dr. Abiy garuu Oromoo waan waggaa 150 guutuu ummatuma kana harkaa miila ciramaa turteef kuni keenya waan ta'eef homaan hin godhu jettee uf dagatte. That was the wrong thing. Tadura dogoggorri achirraa calqabe. Inni garuu guyyaa tokkollee of duubatti hin deebine Haayila Sillaasee ummata keenya kumaatamaan fixe achiin boodallee soodduu isaa ijaareef otoo ijjite san agartu. Tokkichi keessanuu sirrii miti hin jenne kanaatu onnee isa kakaase. Warra nafxanyootaa kan inni nama qabatee deemuun kana onnee isa kakaase. Namni haqaaf hin falmanne ummanni keenya haqaaf falmataa waan hin turiniif ka har'a dhufe kun dhufeecha. Waan isin haqarraa jallattaniif waan sheekonni kennallee jallattaniif waan manguddoon teenne jallatteef dargaggeeyyii keenya jalliftanii har'a dargaggeessa kaleessa isin jettaniin ajjeesuuf itti dhufte nafxanyaan ka Dr. Abiyyiin hoogganamtu. Murtiin keenya maal ta'uu qaba? Dr. Abiy Oromoof illee hin taane ummata biraatiif Oromoollee waliin buusaa jirta. Amaaraaf Oromoo waliin buusuu deemaa jirta. Ummata Saawuzii warra kibbaa mirga isaanii irra dhaabattee irra ejjettee nu jibbisiisaa jirta. Ummata Affaar warra akkana cunqurfamaa jiru akka nu jibban godhaa jirta. Nuti ummata kana hundaa wajjin firoma barbaanna. Aangoo gadhiis. Nuun taane ati. Oromoon miliyoonaan qabdi gootallee. Guyyaa takka Oromoo qabsaa'een beeku Oromoo warra qabsaa'ee malee. Guyyaa takka. Nama guyyaa takka Oromoo qabsaa'een beekne kijibaan jala yaane mataa irratti mootiidha nabiyyiidha haarawan dhufe Muusaadha Iisaa jettanii namicha naftanyaa akkuma isin jedhu haga Oromoon dhugaa walitti hin dubbannetti bilisummaan hin jirtu. Dhugaa wal himuu qabnaa Jawaarillee sirreeffachuu qaba bilisa baanee ka jedhe kunoo inni gabrummaa jala jira. Argitan kunoo so bilisummaan dhugaa gaafa Oromoon sagalee ofii ol baaftee mootummaa ofii barbaaddu filattee kunnuu ta'e jette. Ka ambi bittilee nurra kaa'e. Ka afaan qofaan nu sossobee galgalaa ganama nu nyaatu diina irratti moosisu ufin dhiifne ufaa balaaleffannu ta dura. Haqa dubbataa haa deemnu kijibni haa hafu Oromoo keessaa haa du'u. Sunsani kanarraa kaafe Jawaari rabbi lubbuu isaa baasee akka Abiyyiif inni du'ee jira. Har'a taaziyaa taa'arra akka Abiyyiif. Garuu akka rabbiitiif inni hin duune amma boodallee hooggantoonni Oromoo baay'ee jira beekaa kaasii galan biyya alaati. Isa qofa miti. Jara kana maraa namichi karoora itti baafatee ana malee mootiin hin jiru haati xiyya abjuu argitee jirti. Galma Minilik ana gaya. Mootiin biraa hin jiru nugusoota jedhee isinin labsuuf deemaa jira. Haadha malee namicha kana guyyaa tokko abbaa isaa himatu dhageennee hin beeknu. Haati Amaara waan taateef ganda isaanii ol kaasaa deemu. So inni bahuu qaba galma san keessa Oromoon dhugaa ka qabsaa'ee habaye ka ummata keenyaaf caccabe ka ummata keenyaaf rakkate achi seenu malee qabsoon itti fufuu qabdi qeerroo gaafiin ummata Oromoo hin deebine qabsoon haga biyyachii bahee Oromoon dhugaa seenutti itti fufuu qabdi. Jawaarillee OPDO faarsuu dhiisee ummata keenya qabsoof kakaasuu qaba. Mootummaa kana barcumaa jala qabeetii isa jechuu dhiisuu qaba ofirraa. Isatu nurra goobse cinaadhaan. Dhugaa dubbachuu qaba dhugaaf dhaabbachuu qaba. Kana dubbiin jirtu murtiin kenna. Qabsoo ummata keenyaa akka keessa jirtu akka itti fuftu haa deeggarru. Gaafii isaan gaafatan bira haa dhaabannu waan Abiyyi boru ganama bahee isin sossobuu deemu. Hallayyaalitti jedhaaniiti qabsoo itti fufna fayyaa ta'u ulfaadha.